Beetasab akkam jirtu nageenyi isiniif yaa baay'atu har'a dhadhaa baqsinaa kottaame kasa lafaa godhee qabsiisee astimmaan biradistii qopheeffadhe kun iddoo kanatti qimamoota barbaachisan fidadhee jira jechuudha. Abishii kororimaa shokonota xuquraasmood ከዛን ደግሞ marqannaan xumuree jechuudha daakuu fidadhe baaldii kanatti naqadha jechuudha. Kuno dhadhichaa eenyutti naqee jira. Fagoorra waraabuuf yaa'u saamiin akkana rakkisuun beektu. Kanaaf jedheen jechuudha. Akkuma argaa jirta iddoo kana kororimaadha suni. Iddoo kanatti shokonota abishiidha xuquraasmoodiidha yookiin abasuuda gurraacha jechuudha. Isaan kana fayyadameen dhanaa koo baaqsaa jechuudha. እና ከዚህ በነገራችን ላይ አያነ ጀለቡነቲ ስላዳዳ ባክሰኒ ስሪት ተሲሱዩ አኒ ጋቶርቤ ለማኩማን እንግዲህ ቶርቤ ለማ ወደ ሰይዱ ጋር ዱባችሁ ዳፊ ጀቹን ቶርቦን ለማን ከሌ ሰዩ አኒ መስራኮን ቀቡ ዳዳን አንገለው ቀባቶ ጋ ይትነቂኒ በነገራችን ላይ ሲቲ ባሊ አገርሲሱ ዱፍተን ቤኑሞን ጀቹ ደንዴሱ ያው ዱራታ ዶሊን keenya shokonataa fi abishii qofa fayyadamu kan inni beeku dhugaa dubbachuf amma garuu waanti dhadhaatti nanni inni kaan shunkurtii itti dabala naci shunkurtii inni kaan irdii itti dabala abeeti so dhadhaan irraa baqeeraa shokonota amma ga'uutu amma nadheen fidadhe garuu normaali isaanota xiqiqicadheeti shokonoonni itti baay'achuu qaba abishii itti baay'achuu qaba rakkoon qabu. Man kasadiin fidee warraan hambisaa jechuudha. Amma dhadhaa keessaniitiin gammattanii hojjettu jechuudha. Man kaasa guddaa sadiin fide. Garuu xiqqoo irraa hambisee rigi yoo hadhaa isa jedhuudha malee waan biraan qabu. Yoo kan ittiin guddallee maanni seetan abasuuda gurraacha jechuudha. Maaliif kalarii isin jalaa gurraachessa. Kuni kororimaadha. Kororimaan biyya keenyatti baay'ee ulfaataadha qimamoonni hundumtuuyyuu. Kun isa kana xixiqqeeffachuu dandeessu jechuudha. Maaliif gurraacha ga'a xiqqoo dhadhaa isin jalaa gurraachessa isa jedhudha. Ani kanumaan fayyadama jechuudha. Namoonni tokko qullubbii adii keessa buusu irdeetti naqu waan ta'e waan baay'ee itti dabalu abeet. Ani garuu kan hin beeku kanuma normaali dhadhaan kan ittiin urgaa'ee isinii bahu jechuudha. Anna amma dhangala'ee waan ta'eef akkanatti taa'ee nuufaa baqu jechuudha. Kaameera harkaan qabeen waraabaa saamitu na rakkise. Saatii kan egaa maashaallah waaqayyo naa guddisu daa'imni waan arge bubbutuu nama rakkisu saatiin itti nama rakkisan saatii kanaadha. Saatii dhiisee yoo jetteen isuun beekanii butuudhaaf immoo dirqama ala eenyuun jala waan itti mul'atte bakka xiqqoo lafarraa dhagaallee funaananii nyaatu jechuudha. Saatii kana eegumsi isaanii baay'ee attention itti kennuu qabdu jechuudha. Waan hundumaa dandeessee immoo haati kana dadhabdu waan ta'eef maashaallah kanaafin isiniin jedha. Kasalayyuu ani saaloonitti baay'een qabsiisu. Baay'ee sodaadha ijoolleen naa bishaan ofitti naqan maal jedhanii jechuudha. Inni akkasiin isiniin jedha. Haala kanaan reefu hoomacha dhaabe qimamii faana jechuudha. Inni takattakuu hin jammarree dakaa oolan takattakaa jira. Dhadhaa qulqulluun muka isin beektan tokko kanumaa jechuudha. Lammaffaa akka itti beektan isinitti hima gara dhumarraatti jechuudha. Yeroo iddoo isaa qaqqabee dhadhaa qulqulluudha jettani. Amma hoomacha ni dhaaba. Yeroo dhadhaa qulqulluudha bakka irraa ofirraa gateettan hoomacha kana ofirraa rukutee balleessa jechuudha. Bakka dhadhaan ga'es dhadhaadhaas kan jettan jechuudha. Waa biraa hoo qabaate hin danfaa hoomachichirraan baduu. Dhadhaa immoo yoo baalditti naqxanii gimmaashni qarraraa gimmaashni hin furdata. Innis dhadhaa qulqulluu miti. Dhadhaan bakka sunturri jedhee taa'uu qaba baalditti yeroo naqattan jechuudha.
kun rukutaa jira oomacha ofirraa rukutaa jechuudha. Oomachi kun irraa dhuma amma dhumarra jechuudha. Yaw ogummaa eenyu caale qabadhee ton taane meebii nama gaafetti ta'e yoo jiraate ilaaluu danda'a jedhuufani. በዚህ አጋጣሚ isheen irraa fuudhu kana gisee baay'ee kichuudha yaa firiijii keessi firiijiin kaa'aa jetti kanaaf wal nyaatee bilchaachuu didee yookiin qancaraadha jechuu didduu jetti kichuudha malee yeroo baqsitanii raawwattan umaayyuu mudaa irratti hin argitan bartanii tu keessa hin jiru bakka waan hamaan argitan gatiinis widdiidha garuu kichuudha dhadhaan otoo baqsitanii ji'a kana wayin fayyadama yoo jettan har'a baqsuu qabdu dhadhaa kan fakkeenyaan amma ayyaana hamma baqsuu hin qabu ture duraan torbee lama dura sadii dura fuudhee toon baqse bakka digan baqse wan nyaata bilchaachaa dhufaa ni hurgaa ni mi'a maanka lama sadiitu singaa waan ta'e toon naqxan jechuudha akkasii dhadhaani dhadhaan har'a baqsanii boroftaan itti fayyadaman hamma naamiti. Yookiin immoo duraa bishiidhaan taa'uu qaba toon baqeen duraa jechuudha shokonotaaf bishiidhaan. Yaw amman beeku isinitti muukooti በነገራችን ላይ asitti kun rukutee ofirraa balleessaa jira jechuudha. Dhadhaa qulqulluudha jettan kanumaan beektu jechuudha. Yookiin immoo yoo waan biraa qabaate oomachumaayyuu isin rukutu maaliif hin qabu dhadhaan keessa hin jirudha dhadhaan qulqulluun jechuudha. ሶሪ ውዶች የማብራት በደ ፍላሽ ብልብለ ፍላሽ ሰጥቆም በነጤ ጨራ መርቃቲ ግን ከነመዱማ ትስኒት ተገርሲሱን ቀባ ባልድትለና ነቆና ዲቤን ገሩ በደ ጅራ ማብራት እንጀቹ ፍላሽ ይተሰጠ ጅራ kun akkuma argaa jirtan akka malee rukutee irraa badaa jira jechuudha. Viidiyoo koo garuu like share godhaa isiniin jedha maashaallah kun akkatti bareedee jira. Oomachirra deemeera. Bilchaatee jira jechuudha amma bakka. Saatiin irraa fuudhuu geessan gahaa jira jechuudha. Kaameeraa adda kukkuteen kana bara kallattiidhaan yoo ta'e daqiiqaa amma ta'eet lakkaa. Kun amma bareedee oomachichi sirraa dhumaa jira. Takattakee qarraree jira kunoo waan qabu jechuudha. Akkuma argaa jirtan eenyunni sun jala bu'eera jechuudha. Hantaan abishii minaamin shokonootatti naqe gadi bu'e. Duraanis afaan waan rukutaa jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan. Baqa kun oomacha maddeedhayyuu hin qaban jedhamu hin fixata. Sana booda baqa. ያው እና ዲባስኒ እንጀ ማብራትን ባደ የሆነ ጨራር ገድ ማርቃለ ቆጴ ፈደ ቱሬ ዩሴት ነገር ሲሶ ካንቾ ማለፍ ሙጫተ ስነላ ቀበተቱን ይሰወራ ቡካዱ ኩሺ ደግሞ ኢብሳን ሁምንሺ ስሪ ሚቲዮን አቺቶ ጀደ ስቶፊ በነን ቀበቱሬ ጉዳዳ እና ኩን አከስተን ተከታኪ ባሪ ዴጅራ ማሻአላ ማሻአላ